Hayyee akkam jirtu hordoftoonni Gaaffii Times. Gaaffii Times na gaafachuudhaaf naaf qopheesse isiniidhaaf deebisuudhaaf haga xumuraatti na hordofaa isiniin jecha amma gara Gaaffii Times itti galla jechuudha. Gaaffiin kiyya tokkoffaa of barsiisinaan jedha. Ani maqaan kiyya Leencoo Guddinaan jedhama. Bakkin itti dhaladhee guddadhe magaala Goorosoolee aanaa Tukkee Kuttaayee magaala Goorosoolee. Ammoo bakkan jiraachaa jiru asuma magaalaa Finfinnee. Bakkan itti baradhellee achuma kutaa tokko hanga 8 elementary achuma high schoolis achumattan baradhee xumure. Amma ammoo as dhufee karaa magaalaa Finfinnee hojii aartii nan weellisas diraamota garaa garaas nan hojjedha. Amma hojii kanarran jira jechuudha. Hayyee gaaffiin kiyya lammaffaa gama aartiitti akkamiin seente? Aartii kana akkamiin jalqabuu dandeessee jedha. Eeyyeen aartii kanan jalqabe yeroon isaa bubbuleera. Bara 2007 waan akkanaani ta'a. Xiqqoon jalqabe yeroo sana diraamota gaggabaabaa hojjechuu, diraamota Oromiyaa Televizyinii irratti darbaa turan kan akka Safuu, Dhamdhama kan jedhamu isas hojjechaan ture. Gara aartiitti akka carraa ta'e aartiin keessuma kiyya waan jiruuf waanan jaaladhuuf kanumaaf jedhee tanan gara aartiitti seenee gaaffiin kiyya lammaffaa isa kana jechuu barbaade. Gaaffiin kiyya sadaffaa jireenya kee keessatti wanta dhabuu hin feene sadi naaf himi jedha. Jireenya kiyya keessatti wanta dhabuu hin barbaanne yeroo kamiyyuu isa tokkoffaa fayyaa dhabuu hin barbaadu. Inni lammaffaa jaalala dhabuu hin barbaadu. Isa sadaffaa barnoota dhabuu hin barbaadu. Gaaffii kiyya sadaffaa kanaanan deebisa. Gaaffiin kiyya arfaffaan immoo weellisaan ati addunyaa kanarraa jaalattu eenyudha jedha. Weellisaan ani addunyaa kanarraa jaaladhu baay'ee eenyumaa olitti kanan jaaladhu Rabbi lubbuu isaa nuuf haa maaru jecha aartistii Hacaaluu Hundeessaa. Nama kana maaliifin jaaladha? Maaliifan kabaja? Maaliifan iddoo guddaa kennaafi? Nama cimaa aartistii qofaa miti Hacaaluun. Nama jabaa waan ta'eef, nama beekaa waan ta'eef, nama xiinxalu waan ta'eef aartiin weellisuu qofa miti. Aartii waa hundi isarra jira jedhee waan yaaduuf nama jabaa isanii ajaa'ibsiifadha. Gaaffiin shanaffaan kana dura maal hojjettee beektaa? Kara fuulduraatti immoo maal hojjechuudhaaf fedha qabdaa? Kara aartiidhaan yoo ilaalle kana duraan sirboota isteejiidhaaf ta'an sirboota xiqqaa, sirboota tokko akkasuma immoo sirban baay'ee jaaladhu sirba Abbitoo Kabbadee yaa baay'itu kan jedhu uummata biraan ga'een jira. Yaa baay'itu baay'ee yaa baay'eeoo seeyyeoo yaa baay'eeoo seeyyeoo kottuun alaal shaggeessi yaadeeoo. Kara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda kan jedhuuf kara fuulduraatti wanta uummata koo gammachiisa jedhee yaadu karaa sirbaanis haa ta'u aartii karaa kamiinumaan ta'an fiilmii hojjechuunis haa ta'u diraamota gaggabaabaa hojjechuunis haa ta'u waan gaarii tokko hojjedhee uummata kiyya biraan ga'uuf hawwii fi fedha guddaan qaba. Gaaffiin kiyya jaaffaan akkas jetti. Wallee yeroo baay'ee isteejii irratti sirbituu fi jaalattu kamii? Hordoftoota Gaaffii Taayimsiif dhiyeessii sagalee keetiin irraa jedhii fi jedha gaaffiin jaaffaa. Eeyyeen walleen ani jaaladhu akkuman duraan kaase akkuman duraan dubbachuuf yaale artistii Hacaaluu Hundeessaa baay'een jaaladha. Wallee isaa kamiyyuu nan jaaladha. Filachuu hin danda'u.
Isa keessaa garuu yeroo baay'ee waltajjii irratti kanan sirbu jirra jirraa kan jedhu sagalee xiqqoo irraa isiniif jedha. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi kan jettu kana baay'een jaaladha. Gaaffiin kiyya torbaffaa ammaa akkas jetti. Oromiyaa keessa bakka kam jiraachuu filatta? Bakka kam jaalatta jedha. Gaaffii ajaa'ibaa fi gaaffii cimaa na gaafattanii natti ulfaatus maal jedhee akkan deebisu. Oromiyaa keessa bakka hundumaa bakka Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessa toon jiraadhe natti tola garuu jiraachuu hin dandeessu maaliifi jireenyaaf haala hojiidhaaf bakkuma tokko filatta dirqama kan si dirqamsiisu jechuudha. Kanaafiyyuu haala hojiirraanis ka'e Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaa keessa Finfinneen kan Oromooti. Handhuura Oromiyaa irra jirti. Finfinnee jiraachuun filadha. Gaaffiin kiyya 8ffaa akkas jetti. Taatoo yookaan ta'iiti namoota bilbilaan wal lolii. Bilbilaan akkamiin namoota faana wal loluu dandeessaa kan jedhudha. Bilbila kiyya baafadhee amman danda'u isin argisiisuuf yaala. Bilbilli naa bilbilamee jira. Hello. Si gurbaa. Yeroo meeqaaf meeqa irra deddeebi'ee sitti mee akkamittiin akkas gochuu dandeessati? Sitti mee dhageesse irra deebi'ee sitti maan ture kanaan dura sitti meera. Hammas akkan irra deebi'ee sitti mu barbaadda? Lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbili. Sitti mee dhagaa jirta mitiire? Hin bilbiliin mirga kooti sirraan kaasu sirraan kaasu kanaaf lammaffaa bilbila koo irratti akkam bilbili dhageesse eeyyeen ammaa cufachuu dandeessa. Bilbilli kee diimaan qabu moo kan koo qaba siifan cufa. Lammaffaa sitti mee jira dafam amman danda'u agarsiisuuf yaaleera. Gaaffiin itti aanu immoo jireenya kee keessatti muudannoon ati gonkumaa yoomumaa hin daganne maalidha? Muudannoon qaba. Muudannoon suni xiqqoo dheerachuu danda'a. Guyyaa tokko akka carraa ta'e bakka hojiitii ba'ee ariifadhee baay'ee waan an ariifadheef sa'aan 12 ta'ee jira. Akka carraa ta'e soomatu jira. Sooma musliimaatu jira. Sooma sana keessa akka carraa ta'e shaaworii galuuf fiigaan jira. Shaaworii humnumaan utuman kadhadhu soomni natti gahee jira maaloo naan jette haati mana sana. Maaloo daqiiqaa baay'een turu har'uma akkuma ta'etti na godhu jedhee tanan kadhadheetuman gale. Ergan galee booda isheen baay'ee waan jarjaraa turteef shaaworii na galchitee sooma ishiitiif ariifattee isheen shaaworii ergan galee booda ani shaaworii dhiqachaan jira. Isheen akka yaadutti gaa akka ganama sanatti himtetti baay'ee waan ariifattee baay'ee waan jarjarteef waan na galchite iyyuu itti fakkaanne ishee shaaworii ergan galee isheen balbala ishii qoqqollofattee cuccufattee baay'ee waan ariifatteef isheen deemte nagatte. Ani kee shaaworii koo qulqulleeffadheen qaama kiyya dhiqadheen wayyaa kee cuuccuu kiyya jijjiirradhe yeroon balbala banadhee ba'u balballi qulfiidha. Balbala asiin na rukutaa balballi cufaadha. Asiin na rukutaa qulfiidha. Balbala nan dhiibee wanti banamu hin jiru. Asan dhiibee wanti banamu hin jiru. Xiqquma taa'een itti yaade. Duubaan natti cuftee deemte hin deebiti jedhee inuman eega. Maatiin akka carraa ta'ee manaatii natti bilbiluu mucaan maal ta'ee jedhu ani kaasuudhaaf
maal jedheen kaasa shaaworii irratti natti cufanii akkamittiin an kaasa hin dhuftiin jedhaa utuman akkana jedhu sa'a 12 kanan seene gara sa'a 5 ta'e halkan keessa waan hin godhu dhabe waan ta'eef uffata koo jijjiirradhe sana uffata qabadheen jira huccuu qabadheen jira isa uffadhee tanan bilbila kiyya switch off godheen xiggi tokko qabadhee tanan balbala jala galee tanan taa'e. Achi akkasittiin mudannoo kana achuman bulee halkan guutuu achi bulee tanan achi taa'aa bulee tanan shaaworiin akkasittiin irratti cufame kun anaa fi mudannoo yoomiyyuu hin daganne yoomiyyuu hin irraanfanne waan irraanfatamuu hin dandeenyedhas. Mudannoon cimaa isa kana dhahee yaada. Sirboota bara 2021 as ba'an keessa kan baay'ee sitti tole kan baay'ee jaalattu sagaleedhaan nu jedhii nu weelliseedha. Sirboota bara 2021 as ba'an baay'ee namatti tolu hundumti isaaniiyyuu. Isaan keessaa garuu albamaa Haacaaluu keessaan tokko isiniif sirba. Eessa jirta maaloo kootu na wallaanta eessa jirta maaloo kootu na wallaanta halkan guyyaa ijarraa nan baddu ciise ka'us waanuma keeni yaada takkittiitoo kan dur dabarsine mudoo keenya yaadadhee tan gadda eessa jirta maaloo kootu na wallaanta eessa jirta maaloo kootu na wallaanta imaanaan guddaadha inni sitti kenne nama jiru keessa si qofatamane hangan lubbuun jiru addunyaa tanarra furtuun gammachuu koo sumarka jira sanaan jettee san akkam goote adara fuura kee dhabe barbaacha keenjoora eessa jirta maaloo kootu na wallaanta sirba jedhu isin affeeree jira. Gaaffiin kiyya itti aanu immoo akkas jetti. Diraamaa hojjechuu fi muuziqaa hojjechuu yoo dirqamaan sitti dhufe garuu dirqamni yoo sitti dhufe kara kamitti deemtaa yookiin immoo kara kamitti fuulleffattaa naan jedha. Sirba hojjechuu yookaan immoo walloo hojjechuuttan fuulleffadha. Gadi siqee immoo maal jedha maaliifi jedha. Maaliif kan jedhuuf diraamaa hojjechuu yookaan immoo fiilmii hojjechuu yeroo gabaabaa keessa kananii yeroo as dhiyeenya waan ta'eef sirba immoo durirraa kaasee ijoollummaarraa kaasee waanan sirbaa tureef waanan weellisaa tureef fedhiin kiyya ka ganama weelleedha waan ta'eef isa kanaafan karaa sirbaa yookaan immoo weellutti fuulleffadhe jechuu barbaada. Gaaffiin kiyya itti aanu immoo akkas jedha. Muuziqaa gara fuulduraatti hojjettee gaafa uummata biraan geessu viyuun yookaan immoo ilaalchi namni ilaalu ammam yoo siif baay'ate sitti tolaa ammam yoo siif ga'e sitti tolaa jedha. Ani yoo ilaalame baay'ee natti tola eenyumattiyyuu kan toludha waan ta'eef waan gaarii yoo hojjette waan bareedaa yoo hojjette akka ilaalamu nan beeka. Waan gaarii yoo hojjette in ilaalama waan ta'eef waan gaarii hojjette miiliyoona ol akka ilaalamu barbaada fedha qabaachuu barbaadeen. Gaaffiin itti aanu immoo akkas jetti. Leencoon amma maal hojjechaa jira? Akkasuma immoo gara fuulduraatti maal qabatee dhufa? Maal hojjechuudhaaf jedha kan jettudha. Leencoon walumaa galatti muuziqaatti galeera. Muuziqaa hojjechaa jira.
yeroo muraasa keessatti immoo kilippii bareedaa, viidiyoo ajaa'ibaa, wallee bareedaa qabatee dhufuudhaaf qophiitti jira. Kana jechuun barbaada. Gaaffiin kiyya xumuraa immoo akkas jetti. Wallee yeroo ijoollummaa keetii si yaadachiisu yookaan jaalattu sagaleedhaan irraa nuuf jedhii jetti. Sirba Xilahuun Gassasee sirboota afaan Oromoo kan inni weellise keessaa Asham yaa maatabee kan jedhu ijoollummaa kiyya na yaadachiisa jedheetiin yaada. Akka badeen dhufnee gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee gibee nan ceesisu. Akka obseen teenyee maatabee koo yaaddoon kennan teessisu. Yaada fandis faroo beenuun boona katamaa gaaru. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa likkisee, asham yaa kulaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa likkisee, asham yaa kulaa koo. Ka jedhu yaadannoo guddaan qabaaf jedhee yaada. Dhumarratti dhaamseen ani qabu Gaaffii Taayims galatoomaa jecha akkasuma yuutuuba fi chaayinaala Gaaffii Taayims sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Akkasuma immoo bakka bareedaa bakka miidhagaa kana eeyyamee kan akkasitti qophiin kun bareedee isin bira ga'u kan godhe Kaasaa Giraand Mool asuma naannoo Meeksikoo Finfinnee naannoo Meeksikootti kan argamu Gannat hoteelii fuula dura achitti argachuu dandeessu. Bakka bashannanaa bakka baay'ee bareedu bakka baay'ee miidhagu kan hiriyaa qabdan hiriyaa keessaniin kan obbolaa qabdan obboloota keessaniin kan maatii abbaa haadha waliin bashannanuu barbaaddan dhuftanii bakka kanatti bashannanuu ni dandeessu. Galatoomaa jecha asumaanan xumuraa jechuu barbaada. Namoonni ana argachuu barbaaddan fuula feesbuukii kiyyaa Leencoo Guddinaa yookaan LG kan jedhu akkasuma peejiin kiyya Leencoo Guddinaadhaan jira. Na argachuu dandeessu, na haasofsiisuu dandeessu. Kanarraan kan hafe karaa sanaa wal argachuu ni dandeenya jedha. Galatooma. Ilmi namaa daggalaa turee buleet dabalaa. Ilmi namaa maaloo daggalaa turee buleet dabalaa. Bakka silaa naafuun keenya nananana tiisisaanii. Sebut masa di sana kita lagi aku amat tidak ada wasit bagi dia.